deebi'e. Beekaa nurraa deemtee uummata tamshaa jettee nurraa deemte. Dallaa harree deebiirraa natti mana darbee wardiingi qaba ture bar. Wallahi. Wardiingi qaba malee. Ol kaa'ee nama gatteenyaa wardiingi natti. Amma bakka deemtee shaqqalatti teessee maal gooti irra shaqqalaa Taaptaan godhaa gaasisin. nuti nama taaptaa biyyuu hin qabnu meemee teessee maal gooti. Deemii shakkaladhu waan ofii yoo eenyu ta'a. Wallaahi hin qabin waan ofii deemii shaqqaladhu wayyoo daabbachaa. Waan ofii dhufuu deema. Wadaa gabaa. Akkas jedhala. Banna. Wayii lubbuu Beelon. mata onnee tokko argachuu hin dandeenye wajjin teessee maal gooti. Ana dhuma seenee bareeddu ta'a dhuma seenee ture. Bakka seenuu dhiiftu su'aa tokko hin jiru. Yaasi ibiddatti qabsiistee waa godhataa jirti sijjammer. Gubbe. Beenaamee bira deemee marqarraa nyaanna ganama kanaan wallaa. Deenu. Beeka. Saadaan. Wallaa deema. Bakka. Wallah. Deemu na Wallaa yaa. Boksumillah. Amma. Olga dhaabbadhaa ture ishiin haa deemtu haadha faa deemee dhufna akkam jetteen naan. Siniif nunu diddee. Siniif nuti jennee walitti seenna barri akkokkaadha. Wayi maal godhataa maal hojjetataa. Hammaama jirti bar. Hammaama jirti. Hammaamaa miti kushiinaa jirti. Ammaa wanti waa nyaata dalagatti jirti kun bitti bobaa jira. Wallaahi kushiinaa jirti nyaata dalagataa. Na abbo shaayii. Kaa hin deemu. Waan ofii dhufuuf deemna nu sadeenu. Laa bifti nufin hanqaamaa gaaf tokko bakka Maatiin kan hin hinaan jenne. hanqaamaa gaaf tokko bakka walitti darbee yoo sodaadhaan nufin haa bifti jennu. Eenyu bakka wayii gara. Maali? Saamaa bakka walitti argee. Ana moo? Eessa? Bakka hin feene walitti si arge. Yaadadhe. Lubbuu xiyyaatan hin fedhaa bara wallaahi lubbuu xiyyaatan hin fedhaa namni fayyaan qabda wallaahi lubbuu xiyyaatan hin fedhaan inshaallah. Waan ofii. Bakka sana ani osoo hin dhaqin manni keenya lan namaa dhufe jitti. Ani fedhu bakka akkasii sana bifti nageenya kootiif hin taatu ati. Waan ofii guyyee daraaraa amale guyyee daraaraa qabda. Amma kan dhufnaanis gaa waan. Wallaahi akkasuma bar anamma nama tokko saayiba walitti hin ta'a. Nama sana immoo yebee bakka walitti yoo arge. Walilaatiin saayiba ta'e ifin eegaa. Tani miti maa dhatteen illee hin jedhu aati ani wal dhabaa fi miti aati wal dhabaa fi miti bar wal dhaba osoo hin taane bakka hin jedhamu nama tokko namni sun akkasiiti namni jedhee natti himaa miti. Nama san yoo hiriyaatti hin ta'e irraa fagaadha. Hiriyaan kiyya achitti jaanaan na azzawu. Maa fidhattallee jedhu maa gootallee jedhu hiriyya matiyya san irraan fagaadhaan. Maadoo. Dubbiin akkami beekte dubbiin barcaadhaa jira barcaa waliin dhufee malee waan tokko jira. Abeebte giseen. Maali atin beektu ittiin ree. Arge sin arge antamisiin dubbattee anillee arge bari sin jee bara. Arguu agartee bari hin beektu hin jee akka guyyaan sun waliin dhufe. Yaa argee jira. Abeebte kaayiroo keessatti lubbuu tantee akkanatti eeggattu malee achaasin hin jiru. Isin inshaallah waan akkoo teessanii eegartanii maa taaptaaf hin goone. Deemii taphadhu waan ofii mana keetti nu wajjin hin teesseetti hin jedhini hambee bakka Kuma lama kuma takka kuma lamaa galu. Nageenya kofarra sun Amma dhufuu deemna gaa waan ofii. mana saadaa dhagaa achitti mana saadaa dhagaa. Achitti dhufaa mana saadaa dhaqaa. Waan ofii dhiifaman jettaanii dhiifama nan jedhaanii bulookii jalaana haa kaastuu jedhe siyaa kaasi bakka dhiifama siin Obboleessi nama hin biloogu yoo biloogaati hin jedhe inshaallah ilma kiyyatti guddisuuf biloogaan. Wallahi wala kaloo.
isi bakka argatee dhiifama siin jedhe. Mut gooteen. Biloo godhe malee miyuuti miti. Daftanii hin dogongorina. Yoo dogongorte immoo An bar biloo kiin mana kiyyatti halaala bar. Halaal wallah. ani kan marka wallahi salaam. Wanni amma fooloo sa'aadaa jala jiru biloo kiyya jala jira. Kumni 57 sa'aadaa badhattee deemtu kun biloo kiyya jala. Waluma akkasitti haadha faalee gaarii miti bar tiktokan kee gaarii miti. Wallahi yaa akkas qixxema fooloo Rakkii waa tokko innaan bulookuudhaan hin bulooku. Ani mtiidhumti waa tokko hin qabne. Abiibti sanii fi miti badhatan man beektu barra kaama yoommaa dhibeetta. Ana namni tokko fide koomenti badduu naa barreessa an deemee koomenti badduu waa jecha baddaa dubbadha. Namni maal inni miti asii miti wallahi Itoophiyaa irraa na bilbilanii nuti si jaalannaa si kabajinaa nama waan badaa siin jedhu yaa laalta jedhisu yaa of jala biloo godhu. Hin dandeessu kaamee gisee fidanii jecha guddaa tokko si jala barreessan. Iya qixxema foolootti an qabu san qaba bilookiillee. Ani maayyoo na jalaa utaanin bilooka. Usanii ture jala deennaan hin sodaadhan bilooka. Ona namni hojjeetii baruudhaaf akkana muddama kaama yoo eessatti argite naan jedhe. Gurbichoo bira Abdul Fattah Muhammad gayeetti kootu bahe konkaa jaldeessa uddoo harree. Amma deemaa bakkaachoo. Maastara moo Saadaa keessa si haa awwaalanii saadaa suutii keessa dhaqi deemachi Waami qotee bulaa tokko gara kee ergee jira oo dhufe. Yoo giftara ta'e bulookii ergi rakkoon qabu Maal giftara giftira taanaan kun ta'an. abbi yaditi haan sabeeloon guyyaa takka ababa argee hin beeku kun ammoo godhan isaa hadan. Yoo giftaran taane maallaa godhaanaa ergi taree. wallahi yaadeen narura. Nama taata wallahi. Giftara dhuunfaa yoo ta'e eebbisii bulookii waan barbaadde jedhii naa erga labaasii kun. Ani yoo sin Yaa gaabo yaa waan ofii kaasi bakka injiinar jalaa wallahi anillee magantaa dhaabbaddeetiin jira. Kunoo fooxaa hafe. Fooxaa lama. Wayyoo asii fachii deemee kadhataa ayyi dhiisee waan ofii jalaa kaasa Miskiin jalaa. arbaa jaalala qabee uffee. Waan ofii Ni dhageesse. jalaa kaasii. Waan ofii eessa taa'u jette saarra. Mana ishii ni bareeda maashaallah. Qaba. Saada ofirraa deebisaa arada. Kaagaa maal? Shaqqan duwwaan hin taa'u jettee kutte. Laayif goolii kaayattee teettee sirba jaalala dhageeffachuu itti deema kaasin illee boli. Bakka hin taane si arge. Waan ofii jira wallaahi galata qabdi. Namni jiru ana. Warri kooti qaanuuni bahe qoy. Warri kooti qaanuuna isinii bahe. Qaanuuna gadhiifame warra kooti. Warri kooti qaanuuna isinii bahe qoy.
Bahala ka mo kanya talim. Ya gara la ko ya salpata na meja. No to papi da. Egaa kattoo kattanii itoo kattan. Dalaguu teessan argine ba? Staayilii isinitti noo kattaniin argine. Ya gara. Gasti ergadhee jira haadha taatee maal gasti gara la bochi kaasuuy. Maa argatti qabda sila teessanii mimaa. Ummata dharaa kana meelaa lamaan dalaga wallaahi. Wayitaadda haadha baatee harka fuudhi meechi. Haadha baatee harka fuudhi. Hanka jedhu maal dalagaa jirta? Amma gara fooyyuun kaane. Achi kaasi gara laafoo achi kaasi as bayi. Wallaahi rafaa jira rafaate. Kunoo ciisa kunoo kaasisa dha maal gatti qabdi. Baasi naan jetti ijoolleen mana kiyyaa hundi miira keessa jiran. In sobdi wallaahi waladhaan tuni. Hooqata jirti yoo lafaateen guutan akkasitti. Baasi naan jedhan. In soba yaaki wallaahi in sobani. Namni waan hin beeku waan akkanaa gad arge itti boq jedhaayyuu. Saaffii zoortee deebiti. Haala qilleensaan haala. Jijjiirama naan jedhanii bara. Maa baate baafi. Doordi na baase. Wallaahi. Gaafa suuraa kana kolfee. Ini aku bisa benar nang ini sudah kenal mangkam nih. Hai, Hai bro. Hai. Dalam sama wallahi jolly. ate Profesor Rantana. Happy Valentine Day kayak itu jira mokaf. Mau disampaikan. Ate Profesor, jirtan. In dura nagaa akkam. Jira wallah galata rabbi bari nama Happy Valentine mau mal yatan sun kayak jiru fakata. Profesor gaa malee jira. Andi rata negara tokko tachane. Ayo. Laa ana Profesor si bira jira. Ani fa tol biraan baanu. Papi. Dunulle wal bira tawalam ne jira kono. Dunulle. Biro kota kana kakau satu ya de wallahi rabbi ngate. Agame tinagat tato agabda karma male. Saate si jauh tarte. Wallahi. Iya. Jauh tarte ba? Uno tunu jalana ko kunta lo ilo dabare dia mai war. Kalau itu. Yang tidak mana berat. Kakak
dhiiratti wal amma ka dubartiitti deebi'e. Wallah. Dabaree ati maali dubbin? Uummata taapta iskiriin godhaa jara keenya hundi keessanuu. Okay? Yeah. Let's stop. Bindaalee kana saafachiisina. Oromoon tetteessina laal waan ajaa'ibsitu. Galchi gabaaf tokko. Ibroon ija kanaan geemi beellama taphachuuf taara. Wallahi nama asaasatti. Taaptaan godhanii ijoolleen isa maaliif? Isarraa dhumaa Gaadhaanii ijoolleen duraan taaphnaa gootu hundi na jala yaate. Egaa wirningiin irra kaa'amees kunoo akkana. Taap godha honji akka waan leencesii gaafadhee harka marattee akkas tetteessa. Adeeroo taaphaabiin keessa waan akkas naan godhu wayis naan godhu dhiisaa barbaaddan wallahi laazim. Esto family. nama kudhan. Kadhadhu kadhadhee haga namni nama kadhatu taap godhaa jeeti kolkoloo. Lilli nama kan nama lilli Liila nama. fedhammadhe kee jiraan. Wallahi ifna tuffachiisan tiktok kana keessatti hordoftoonni kee ibsi tuffachiisaa bara. Wallahi ililli tokko naa guuta. Ililli namni gamtan tokko naa guuta. Rabbi ifna tuffachiisan kolkoloo nama tiktok haaraan banadhee dhufe bara kanaan jaala. Uummata keenya maal taatanis? Nama blog godhanii ol kaadhanii. Kanan dhageenye gadda. Devil. Nama blogin godina. Nama eenyuun wal lolaa'in eenyuun narrasaa'in nama blog godha. Sorry dan. Blog godhin jedhe. Devil. Ada Fatih tapi Kiss. Habibi wallah. Wala kalau afaan ol qabdee tuutu eeggattee la ilaha illallah amma miira keessa galu. Kissing kita nan leenca cara jalan dapat. La ilaha illallah. Oh my god. Wah, aku dengar gini Pak Wan sanulai boleh tak ada. segala kata dah. Sisa namanya kayak segala. Garala fa fi ibro ladda wali jirtan inshallah mshina abdin kutatina. Wala abdiin kutat abadan. Maalifi amma taap naa Garala fa lamma ma fi jala jadi jala garala fa. Thank you wabiti ya. Lamaan kana numan dhaqqabaa bar yoo si godha baatan hangi jiru osoo taap naa godhe numan dhaqqabee bira kutaaba. Fa fi Namni mana kennas. Maafi eessa dhaqqaba maal taatatis? Garuu na dhaqqabsiisan jeetii yaada. Jara keenya seenaa gurraacha kana irraa jijjiira. Gara fara akkasi gara laafoo bira naa dabra jara keenya kolkoloo akkanatti isin beeka. Ulfaadhaa wallahi. Dan taap fi koppilinkii naa godha faamiliti. Zaman nama rasul bicara ni gala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun nabaran jiru baramma. Raggatu jira jaanii laalarre eenyu raggatu jira jaanii laalan guyyaa sanii bar. Euro shatta nabra kuteman na waya yaran. Habib jikali wallah shukran qaliti. Abo shattaati haa baasu shattaan jeni biroo shataa jedhe waslaata. Ibro shanta kira dole mu batisa. Shantaa keessa si haa kaa'utillee rabannaa taasi ijoollee maqaa balleessite qabu. Ibroo shantaa kana barsiisumarraa dadhabe barsiisaaf nama tokko sii galee magaalaa keessa facaasa akkamii beellamaa jiru bakka. Gilaabii keessa manigaanii takka yoo nu kennite ol kaafnee mataan dhaabnaa jechuudha. Gilaabii argatteerta wabii koo ishee. Ol kaaftee makitaa nu dhaabda yaa heesbii kiyya yaa jaalatamtoota kiyya yaa hordoftoota kiyya lan taaptaabii miti akka nama tapha ballamaa taphatu taaptaap godha koppilinkii illee akkasin naa godha bakka kufe tanatti naafu bakka kufe tana hin kaanaa mana. Ibro shataan bira bare bare ijoollee rabbi yadhaati eessa jirtan. Let's go. Akkana boo wallahi. Ibro shataan caale bare. Keessan fayyaa harkatu. Garuu hundi keessan akkuma isin hin jee everyone tap the screen nama sadii kun namni na laalu jiru nama baay'ee hundi keessan yeroo sadii sadii eega taktak gootan booda koppilinkii gaasi. Akkanatti isin Gilaabii keessatti amma jechuudha gilaabii keessatti. Gaanaa jiraadha wallahi ammallee. Sadeen akkam nagaa. Iskiriina taaptaap godha jechuun kun qaanii miti. Chaayinaa waan fidde waanni baraa ooma baraate iskiriina akkas eega gootan booda koppilinkii godha. Ijoollee haadha faateetu dhaqqaba. Yoom hanga yoomiin daffarame biroo shataan osoo isin qabu. Wala nama qofa gadaana qabala la taptapi. Dhufe ijoollee haadha faate dhaqqaba.
biro kita ada kentang dengan kita kita tahu. Ada kau ada mal kisah gua lagi. Anda mati maka dia tu tiga jenan nanta tu weta. Maan kisahnya kada sih. Kisah ni tadi lagi orang kumbar pada ada. Padai mati. Karena aku ang korabbi jadi korbesin na tadi rabbi. Wan di kan kaya kumawata tahu ko kan kalbin siya. Di mata ni nabi jadu asiya lagi. Ano masih calo dia tu nyata rasukia wallahi mata mata tu nak calo dah ni. Tak. Yo di ni rabbi tak kita. Kalau suka gak suka tak. Yo ama gila ababa guta ka gila sira no kan tani okay. Ni tay biro shin tibeti darbe. Ababa sa dinam ni gara guys. Amelil mata kita lihat kan Nurel. Boleh kita itu. La fami si ko ni tay bro. Ka ababa sa dinam ni gara. Ni ababa sa di. Mal tu TikTok edit. Para ababa guta. Jadi liyo ka batan toko na kana family. Yung ka ba ne tap ko link ko fa na gora. Let's go. Ababa ni gara ababa. Tani. Ada pate. Ababon tidisa. Ko link. Let's go. Makan ke wabi gilabi na kai gilabi ke sa tisro ni pasyan na akin. Ada pate. Bar Joe Biden ini beri dalago baca sisa gitu ni bukun wajin terakhir dapat teka. Gilabi na lagi sa tama di pasyan di wake no work shida no work no garafat duri no work. Ini talaga guys gilabi kana kesa mo kurame. No work and shida no work ni bidin dalog no work. Wala ni talaga gilabi no so kesa no ni puso ni. KDOQ, welcome. No work and shida. Gilabi ka usah uang kamu kasar tebar gitu terus lagi terus. Gifta namin sa gilabi nakit. Iro ya bara magi terus terakhir gutun terrega dapat anak ada video orang. Mali. Wakau tu faham wallahi jualan ber musuh kita dari itu nemu driver. Siro mal kol kita rabbi delivery di dami aku gal sebab kami roti tinggi. Apa bade? Kita mana ada roti. Sangga pagkawagan mo kay nanita sa swangga wali jadi. Mana ko na rin isi mo rin. Iya takit tiyo di tanda balir sa dekat duai ko na aga na malamah sa jiwa ka basud talaga ta jadi tulung gusto si undur si kalau mati maya dacade. Wallahi lazim. Takit indiwanya tu karatnya tifate karat I love you tini. Wain ko na terakhir sa isa lagi. Agar maaf kabar sa tetap de wallahi lazim. Siguro ni asit tadi si wabiti ya bos. Wallahi biru. Wallahi sendiri gutong gift rota ka sartela. Kutin dala ko kollo kami. Dapat ni lebili kudala mo kami be kan ya. Ori sor bola sa ita. Tonen suka di. Nanti orang mana kita tatap mo to ni mati tani na lal tan na itu cira. Kasi ko nagtanya tuloy ka di sita ka to. Ano kung to kita ko tiga dipat. Anti yang kan satu dua itu berada, angkara grabe angkara faral terdekat. Yes. Jelas. Antuk kisah lebih na dia. Nana jangan kita tidak. Kung ikaw kasi na pilupo na hari reso gani giroman to ajingar kan ani leka aske sabi kan ke sarga lu kan tatap pada ni bayar kan. Di masan kay sarap is di masan project di masan jembat di masan desa naman. Biya saya dabar. Angga ka sa Tanong kawan nagabi sa project desa ko. Wallah to da jira da fabi makina uso bitta. Ha? makina bita. Botay mo just desa ko harap sinalo tiya kana. Makina sa buday bitara gabut wa mala sanu belaya kana mahir katanya cumbi aku.
Ate baate tu wanta kata kabar wa lugar tu pati bar. Allah. Sana bootee fakkaatee fakkeessitee fakkeeffachuu. Sawwaan beeku kun lafatti nafaa jedhee bara karaarran bula sawwaan hin beekne ogummaa sawwaan hin qabne nan kasaara. Girri isaa baay'ifachuudha waa baay'ee girri isaa yoo baay'ifattee as girri isaa ilaali gara na girri. Jirle tamu. Mira que sabah. Mantap tak? Ijoolleen kos guuteedha rafaa ooluu. Mana ijaarree akkasuma dhiiftee qoyi mana diigame san gara laafoo. Guys, double tap. What is problem ya pam? Akka isaaniif ijaarree akka rafannaa gale wallaya. Ijaran apa sih? Ada bisa. Jirat wallahi. Ijoollee mana kadhee ilaali hawuzu kun. Oh my god. Kita hangga pikiran ini. Wallahi. Allah. Oke, sini bentuk teral. Oh my god. Wallahi guyana tu kare situ dokter Raif sarap di mana kayak. Thank you wallahi. Ya Ibro, kami akan mana kerja karena hasil kami wallahi dan cecista kan lebih. Mana kerja kami akan Ice cream cheese tan jadi nih. Nadi si anfira mangkawa. Tapi yang kegading apa nadi si. Ice cream yang ciosi lah kini ada karena hasil terbiar. Dan nama Ibro bisa nanti kerja tu gitu jalan apa apa. Tu fit ya. Giftaron misalnya yang kasar kena fakadar seraki untuk torarte. In kasar giftaron ni kayak asashana salata kesan tu ayo kodape wala. Tidak kan si ujin si dapat. Lah engkau sampai giftaron ni saya gara berarti kosan gara dem. Sila durane jolan hal gitu nih. Ini fata jalan. Karena mereka mesti la ilaha illallah. Bukan kabar bosan. Roba kudasan. Ali kia bangisti. Wallahi roba san killar kana nya don kasawal bille bakkan tare targi gafta ko marra bay. Anu nak proof tu sanjalan dari video itu. Nabi tiru huruf tu saja. Rabbi killar jalan tu. Tu huruf tu. Nabi tiru Huruf tu saja. Marat tu ta referensa kas gogota dia tu sammo. Nabi tiru tak oljete acara tembok. Maru. Nabi tiru sanjalan. Mundur marufa. Ay. Lah ini nama Buddha dan nama Gari makanya ban. Muka bukan. Itu ada. Lagi miskin rari pada itu makan neta male roba ni bakal kasih sarap batu anggar ya. Anak apa dulu ya serti sampai kali. Wallahi durana Baran ni ber. Serti ber. Mungkin haras dia mau kita sakai sebu eta barang dia kamu. Kosa kau tama tu ni tu fa. Itu jalan kan. No. Warra fate jalan warra jalan buhate jalan fi buane nagara jolete. Harga ni si yo mama kafi jirat tamu gitu. Kata mama. Berapa? Akan ada fate kan rumah jela. Ada fate. Barran debi nat. Duga ajar tulan rumah je. Figalle jet. Figalle jet tu. Duga ajar tu dubat tu maka sedih dia pun. Ada yang manja curi bahasa saya mana. Kami aja curi ada manja cura. La energa min jaccu mi tari namni kuna kata saati bakkan du fudan. Nanti kali badi golin nu gaya juru pun. Mana boleh lagi sedekah sih kada ni badi baru dah temte golin nu gitu. Boleh gitu. Cara wallahi sana gambar kita baca sedikit dan jelas sedikit dan Sekarang ya pas sedekah. Gala tu. Mali bila koisa ko ni debu di la koisa sini rai jire mal gore. Alhamdulillah Rabbi mana hiya sing tijin insyaallah. Mali mana ajaib. Pak kita mi jajira bar hafta mi amal baru mana hafta mi do. Kuno ada sedih ba kuno sedih jira bar mal dur sedame. Rakong kamu gara kesa nak lepas. Asmarra ya gale na nebar akasmat. Gara konum ni alhamdulillah. Ada fate wan takabe kila. Nulale miskin ma wa kada si ka anjir na manu ke udah menan udah de ma darbi. Agar lama. Oh my god. Sama kali kamu walaupun pakai suruhan tekan aja mu. Jara tira bicau jadi antara si Gala tu. mana. Konten sejari ini. Kali kami jangan duga.
Wallahi thank you. ol guddatan jirtanii gadi guddaa. Rabbi rabbi sodaaf akkanuma. Iyyeettiidha. Ani yoo hin Suuraa sanii ol takkaan kunne. qaxxaamne yoo hin qaxxaamne na dabbara na qorra. Kaaf godha ijoollee. Bar afi iyyeetti taate akka nama nurra wayyaatitti muutii hogguu qabattu. Girim na jaabaran. Kaaf godha ijoolleen. Aanaan osoo takkuma na qaxxaatanii takkuma jabaattanii na qaxxaatanii sheer godha. Amma yoo si gatte sheer godhattee maal na goota? Hin beekta kaatu yaa habiibii kiyya maal haasofta. Akka deengatti. Ani maga adabbii tokkoffaa bishaan saafatti guuttee udduu keessa teessa. Tokko sammalee irratti biraan qabu. Deengadda laali kaa deengadda laali musee waan ta'e laal deengadda. Museen Nanna kuta musee dhiiste. Ta musee dhiiste. Boodoo ni gallasan. danaa bayi kootu danaa bayi mee bishaan keessa na kaa yaannatu bishaan keessa ta'a yaasitu bishaan keessa ta'a koo danaa bayi. Bishaan keessa teessaa hin jebaaldi waraabbattee akka gaafa kaan keessa teesse kunoo duubni sii kun guddaadha saanaa keessa gadseenuu dadhabde akka eelanitti. Saanaa gubbaa kana qartee teesse. Dhugama itti wallaa kamataa distii kana maal isa beeka maal godhata distii na jedha tokko siinatu. Ara ummata warri na laaltan taaptaabii godha taaptaabiin kun maa isin dhiba subhaanallah. Ijoollee kee taaptaap godha isin maal taatan hayi paappiin na bira dhuftee bara maal taatan taaptaap godha. Kaafii nu bira dhuftee jettu ijoollee isaa. Ijoollee xiyyeef na tuffachiisin rabbi sodaadhaati yoo taaptaap godhuu hin dandeenye na jala ofirraa deemaa namni duwwaa naanaa ta'u yoo Gara laafoodhaa fi iskiriina yeroo sadi tuttuqa gara laafoodhaa fi maqaa na balleessitanii tool inshaallah boru ganama na bira geessu. Paappiin na hordofaa jira gaayis. tuffii dhageesse boru ganama na biran geessu dhageesse. Rabbi akkatti ceestaa gootee Boru gara na biran geessu jechuun isi hordoftoonni xiyya taaptaap naa godhani taaptaabiin isin dura deemaa jettu waan biraatiin agartanii tuffiin tuffatamne sanu. Barbaree keessatti qabeessoo sirii taphanna. Barbaree dibattaa. Barbaree deemti ganda dibatoo dirisiif ganda kaan dhaqanaa. Kanas maal godha silaan qaxxaamtu bara magiibsa kiyyaa. Kattaamu mire kattaamu bishaan baalti guuttee saafaa guddaa sunu guuttee keessa teessaa isin jee baran. Waan kan jedhu warri kaayiroo kun maqaa mubaarak musammaa waamummaa sodaattan silaa paaspoortii ka'uu maal hin godhan. Ilma namaa abbaa fedhe rabbii gaditti naman sodaadhu garuu maqaa namaa dha'uun barbaadu nama fedhe yoo. Ati yoo maqaa isaa dhoodhaa guyyaatti bari. Ganama gizee gara shitti beetii achi deemu gizee akkanatti bishaan ofitti abuutu mubaarak ta'uu waa oduu adeemsifamu. Guyyaan isaan bareedu yoo maqaa isaa dhoyde. Kolkolu. Lakki. Danimo. Waa dubbatan. Idriis dibatu malee Idriis mubaarak hin jedhan. Sodaatanii. Aboo an nama tokko hin sodaadhu rabbii gaditti ilma namaa hin sodaadhu garuu maqaa namaa abbaan duubatti haasa'uun hin barbaachisu. Maaliif nageessan gaafa maqaan kiyya dhoome dhuga dubbachuu dandanaa akkina akkasumatti waan jechuun uummata jeelilii tokko tokko naa kanna. Afoo hunda siitu. Beekin jira. Nama sadii malee nama harka irraa jite qofaan na jala jira rabbi harka isinitti haa deebisu batin irraa jitellee kolkolu. Adir keenya galatu. Jimmaa kootu gadee dhalchaa yaa ilma abaarsaa. TikTok keessatti ijoollee dhibna tokkochiif tollaa hordoftoonni kiyya. Manni kiyya jara keenya gurguramee baaliinsaa nama bira ga'uu diddee Walloko hedduu diinaa walloko akkamitti diinni qabsee mana artisti Haariyaa dhufe dhaabbadhaame. Thank you. Akka dhaame joon. ibarallee Artisti Haariyaa dhufe la ilaha illallah. Artisti Arafaate. Arafaate wala bakka. Kuwaa waan akka warratanii miti. Jimmaa kootu gadee dhalchaa yaa ilma abaarsaa. Jimmaa kootu gadee dhalchaa yaa ilma abaarsaa. Yaa Jimmaa gadeetu biyya Harkaa bade. Walloko yaa walloo biyya gootaa bara hedduu diinaa walloo rooroo tana kana waa kutaa arsii kanallee keessan beeku warri arsii faatti arsii jettanii
waan kutaa hin beekne tana tufoo dubbachuu qabaa. Yaa walloota walloo biyya kun. Walloorra qalbate. Oh my god. Thank you. Wala kalo. Subhanallah, kadir guys. Kaapa nama itu boleh lihat seperti Allah musolli jadi kayak dawa dari gali kayak bodoh gemar. Nasamo nu ya biru benar cikir alle. Apa lagi? Oi, wala lo tan si parrete kan ne mo kami ada mate. Nafakat. Ano shakke jira. Kasop. Shakke jiran mal beda. Dura salawata mi. Bismillah egale tuma. Ofe kasomo nu shikiri jira bi. Ani shakke woni kam. Ada mate parrete kan ne shakke. Ani wani saja dekat dura. Arsi rawa aja jenar arsi rawa aja nih dis. Bebo. Ummata tap gura iskirina kana tutuba ponchi sai sini barre sabar. Tap gura jolle abbo mutana sena andare ne ke sarwan bisa gade. Harap keo farse harap keo. Harap keo senaga. Sena andare ne je ke sarwan bisa ne ke so de. Profesor. Ante kana turuye. Ate baate kala to bata jirti inni mo ko bata jira. Wayo. Lesh sabta pe bolsa namne ko sagale ko tajir tammo maalenni. Ko bi ari sele mo ko sagale. Amma jolle ada baate ko ke kapte jirti. Kala to ma thank you. Kena da parte manata. Ko zero na kani. Nara jolle mira ke saya akasa. Pate kita. Harap hariban aja. Akkana la jolle ada baate ko ke kapte ni ka baga dindisna. Bulal iskirina akkas ko kodun tap goru joro sadi ko ko lama sadi janna ponci sadi sini kan akkana malili sadi barrese. La ko jira made. Namni ko da jota ko be ko sotto matala. Kalau emang lagi ada tuh. Koi kille inda ko tana yon patara no tigoru demti fufuntun. Angkanya Sheikh Kamal Manta ya koi. Nanti aku udah orang lagi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Zero orang jera. Auzubillah. Nagmarat kata sa galit. Ya Sheikh ya Sheikh Kamal. Sini mana sini? Nada pa jadi ter minum rata galak wallahi razim. Enak baru. Silar pulang. Ya ki guru-guru kamnai. Ya, biar ketikil mango namanya. Hati-hati guru-guru kamnai. Kamu tuh kau mau nak guru deh. Gua sudah Jawa itu ke warung tidak guru deh. Nangurkura. Semua di galan ada pada timar Ay, duba ka bam tani ka gurgura mo farusi. Warung itu kalau sampai ada kata menggil kami. Imbo ya. Karena baru ada wadah gue ini. orang mau tadi. Imbita ni, nama kita mo barbad magagaba